Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waajjirri milishaa kutaa magaalaa Dambalaa fi waajjirri abbaa alangaa kutaa magaalichaa milishootaa fi gaachana sirnaaf hubannoo seeraa kennan. Itti gaafatamummaa milishaa fi gaachanni sirnaa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qaban ilaalchisuun waajjirri milishaa kutaa magaalaa Dambalaa fi waajjirri abbaa alangaa kutaa magaalichaa waliin ta'uun dhaadannoo olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuun bu'uura nagaa fi tasgabbii magaalaa keenyaati jedhuun hubannoo caasaa nageenyaaf kennaniiru. Haasaa baga nagaan dhuftanii kan taasisan itti gaafatamaa waajjira milishaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Ashannaa fi Baalchaa gaaffii milishootaa fi gaachana sirnaa irraa ka'ee galtee godhachuun hubannoo seeraa kana kan kennan ta'uu himanii hubannoon kenname kunis naamusa loltuu tokko irraa eegamu akka qabaataniif kan isaan gargaaru ta'uu himan. Hawaasnis hojiiwwan gurguddoo gama nageenyaan hojjechaa kan jiran ta'uu kan himan obbo Ashannaa fi ammas caasaa nageenyaa waliin qindaa'uun magaalaa naga qabeettii taasisuuf hojjechuu qabu jedhan. Guyyaa irraa kan akka kutaa magaalaa Dambalaatti miseensa keenya gaachana sirnaatii fi miseensa milishaa keenyatiif hubannoo waa'ee seeratii fi waa'ee heerata irratti bal'inaan kennaa kan jiru ta'uu isaatiidha jechuudha. Kaayyoon isaas tokkoffaa yeroo garagaraatti hawaasni magaalaa Adaamaa keenya fi jiraattonni magaalaa keenyaa yeroo tokko komiin hin ka'a jechuudha isaan bira. Keessattuu komiin karaa caasaa nageenyatiin hawaasa bira hin ka'a. Komii kana hambisuudhaaf immoo caasaan nageenyaa kun milishaanis gaachanni sirnaatis akkamitti hawaasa keenya wajjiniin qindaa'ee hojjechuu danda'a. Akkasumas waa'ee heera mootummaa kana wantoota yakka ta'anirraa of eegee gara fuula duraatiif hojiiwwan hojjechuu qabu hundarratti karaa seeraa fi seera qofaa jiddugaleessa godhateen akkasumas wantoota moo yakka ta'anirraa of qusatee keessattuu loltuun tokko yookiin naamusa loltuun tokko qabaachuu qabu. Naamusa loltuun tokko qabaachuu qabu qabaatee karaa fuula duraatittis hawaasa keenya osoo hin gaddisiisin hawaasni keenya milishaa gaafa arge gammadoo akka qabu gaachana sirnaa gaafa arge gammadoo akka qabu waardiyaa uummataati waan ta'eef hawaasa kana tajaajiluudhaaf kan waadas galanii leenjanii ba'anii. Sagantaa kana irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti aanaan hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Qaasim Margaa hubannoo olaantummaa seeraa kana kennuun kan barbaachiseef milishaa fi gaachanni sirnaa seera beekuun nageenya kutaa magaalaa kanaa kabachiisuun jiraattonni nagaan ba'anii akka galaniif galteedha jedhan. Har'a leenjii kana sirriitti argachuudhaaf ogeessi kennuudhaaf asitti argamtanii jirtu. Tokkoffaa seera milishaa fi gaachana sirnaa akkasuma immoo dambii milishootaa fi gaachana sirnaa dambii ittiin bulmaataa kanaaf seera akkamitti jirra ollaa akkamitti jirra oolchinaa hojii hojjennu keessatti seera akkamitti kabajnaa seera akkamitti kabachiisnaa dambii akkamitti kabajnaa akkamitti kabachiisnaa waliigala isaa immoo olaantummaa seeraa kabachiisnee nageenya mirkanaa'aa kutaa magaalaa keenyaa keessatti aanaa keenya keessatti bakka jiru hundattuu akka magaalaa keenyaatti bakka deemne hundattuu nuti gaachana sirnaa magaalaa kanaatti aanaa qofa miti milishaa magaalaa kanaatti kan aanaa qofa miti. Kanaaf bakka geenye bakka deemne hundatti seeraa fi seera qofa jiddu galeessa godhannee akkamitti uummata kana tajaajiluu dandeenya waan jedhu hubannoo isinii kennamuudhaaf har'a asitti argamtanii jirtu. Barreeffama hubannoo kanaa kan dhiyeessan itti gaafatamtuu abbaa alangaa kutaa magaalaa Dambalaa aadde Jaallannee Dastaa milishaa fi gaachanni sirnaa hawaasa keessaa ba'an waan ta'eef hubannoo kennuufiin barbaachisaa ta'uu kaasanii seera wallaaluun adabbii jalaa nama hin baasu waan ta'eef hubannoo argachuun barbaachisaadha jedhan. Ergama waajjira abbaa alangaa keessaa tokko hubannoo seera hawaasa maraa biraan ga'uudha waan ta'eedhaaf namni hundumtuu seera yoo beekee itti gaafatamummaa isaa yoo beekee isaaf gaariidha akkasumallee olaantummaan seeraa biyyicha keessatti mirkanaa'u keessatti gahee ofii isaatii baachuu danda'a waan ta'eedhaaf namni hundumtuu seera beekuu qabaa yaada jedhuudhaani ignorance of law no excuse kan jedhu jechuudha itti seera beekuu dhabuun itti gaafatamummaa jalaa nama hin oolchu kan jedhu sana bu'uura godhate hubannoo seera hawaasa bira ga'uudhaaf ergama qabatee biiroon abbaa alangaa waan ka'ee jiruuf nus caasaan sadarkaan jiran hundu haaluma kanaan hubannoo seeraa hawaasa kutaa hawaasaa hunda biraan kan ga'amaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Guyyaa har'aas immoo mata duree gahee itti gaafatamummaa milishaa fi gaachanni sirnaa olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti qaban kan jedhuudhaani leenjiin qophaa'ee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Milishoonnii fi gaachanni sirnaa hubannoo seeraa kana fudhatanis hubannoon kun mirgaa fi dirqama isaanii akka beekaniif kan isaan gargaare ta'uu himanii wal ijaaruun nageenya magaalaa isaanii kan kabachiisan ta'uu dubbatu. Leenjiin nu arganne akkuma leenjii heerri mootummaa gaachanni sirnaa kan dhaabbate labsiidhaani labsii kana jiddu galeessa godhame
mirgaa fi dirqamni isaa maal akka ta'e bal'inaan kan ibsamee fi itti gaafatamummaa isaatis baatu akka qabu mirga waan barbaade gaafachuutis akka danda'u umarratti garuu seera kana kabachiisuu baate dirqama isaa bahuu baate itti gaafatamummaan illee akka jiru kan itti baratee fi caalmatti humna cimsatee nagaa gara kuteenya nagaa aanichaa kabachiisuuf nagaa magaalaa kabachiisuuf waadaa seeneetoo caalmatti hojii keessa akka galu kan isa kakaasuuf kan si'eessu ta'uu isaa hubannee jirra jechuudha. Milishaas ta'ee gaachanni sirnaa mirga namaa otoo hin tuqin eenyummaan isaa otoo hin sarbamin akka gaariititti akka tajaajiluudha milishaan beekamu. Hubannoon kennamaa jiru kun hundi isaaniitu gaachana sirnaa dirqamni isaa maali mirgi isaatis maal jedhu akkaatuma dambii bahanii leenjii fudhachaa jirru kun baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama boonsudha. Kallattii hojii fuula duraa kan ka'an itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Xilawun Shuumii caasaan nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf mirgaa fi dirqama isaanii beekanii namoota kaan beeksisuu akkasumas hattuu fi saamtuu to'achuun seeratti dhiyeessuu akka qaban dhaaman. Caasaa nageenyaa kanarraa kan eegamu tokko mirgaaf dirqama isaanii erga beekanii booda heera kabajuu fi kabachiisuudha. Tokkoffaan jechuudha. Heera jechuun seerota olii akka ta'e beekanii dura ofii beekanii namoota kaan beeksisuu. Hattuuf saamtuu mandara keessaa uummata rakkistu isa qolachuu, ittisuu, balleessuu. Fuula haaraa ganda kamii keessatti, qaxanaa kamii keessatti, aanaa kamii keessatti jiru adda baasanii karaa seeratti dhiyeessuu, nagaaf tasgabbii uummataa eegsisuu. Kunniin eegumsa dhaabbiif sochii isaanii cimsanii karaa saniin yoo deeman kutaa magaalaa nageenyi ishee eegame kutaa magaalaa hattuurraa saamtuurraa bilisatee magaalaa hattuuf saamtuurraa bilisatee diinarraa bilisatee inni humnaa kan jedhu caasaa nageenyaa kanarraa wantoota kana kan inni eegnaa waan jiru san kaasuuf.